Hordoftoota fi kabajamtoota koo har'a keessummaa addaa isinii qabadhee dhufe. Keessummaan kun eenyuun keessanii lola. Keessummaa addaa, keessummaa kabajamaa, keessummaa jaalatamaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isin jecha ani dalagaa koota alhamdulillah galata rabbii. Har'a keessummaa addaa isinii qabadhee dhufe. Keessummaan kun keessummaa jaalatamaa, keessummaa kabajamaa qabadhee isinii dhufe jechuudha. Keessummaan kun eenyuun keessanii lola. Keessummaan kun keessummaa dhugaa kabajamaa fi jaalatamaa. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nagaan ittiin nu ga'ee nagaan nurraa haa galchu isin jechuu barbaada. Keessummaan kiyyaalee ramadaana baga rabbiin sana guutuu ahna alii keessa wajjin ahna alii keenya wajjin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundumaa kan biyyoota garaagaraa keessa jiraattanii jechuudha. Wallahi keessummaa kiyya har'aa keessummaa ani qabadhee isinii dhufe kana fakkaata jechuudha. Obboleen kiyya maaliif dhuftee warroonni naan jettan wallahi ana waan biraatiif hin dhufne wanni dhufee fi har'a obboleeyyan kiyya kanatti zannaa badan yoo kan jiraatte ta'e akka dhiifama naa gootan kabajaan isin gaafadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wallahi ramadaana dhufaa jiru kana akka jaalaatti eegaa jira, gammachuudhaan qalbii kiyya qulqulluudhaan eegaa jira. Alhamdulillahi rabbil alamin isinillee akka qalbii keessan qulqulleessitanii onni keessan keessa sharrii hayxanii waan namatti hama yaadu nama hamachuu maal jechuudha bilisa taatanii ramadaana kana akka kabajaan eedan imootiyyuu warroonni walitti zannaa battan yoo kan jiraatu ta'e ofii walii godhaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wallahi nama tokkotti zannaa badeen beeku haa ta'u garuu mucaa takkatti zannaa badee jira. Zannaa san ofii isiiti isinillee nama na hordoftuudha. Nama galata na biraa qabdu garuu galata isiisan ofii harka isiitiin balleessite anan mallee galatoomii ulfaadhu isin jedha. Namatti na gargaare waan taateef hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isiniin jechuu barbaadu wallahi lasiin warroonni natti zannaa battan yoo kan jiraatte ta'e asumaan afoonni lillahi ofii naa godhaa. Yoo natti zannaa battanii yoo natti injiraa miti obboleen kiyya yoo natti bakka namoonni injiraa miti wala akka jedheen qabu namni angaruu namallee walgaa jedhee yaani namallee hin haasa'uu namallee birrallee seenuu ani wallahi lasiin leebi marrallee galu jechuudha dhugaa dubbachuu. Maaliif hojjettanii ani kan gadi dhiisuu viidiyoo xixiqqashuu gadhiisaa viidiyoo xixiqqashuu san irratti immoo namoonni natti mufattan yoo hin jiraata ta'e obboleeyyan kiyya asumaan dhiifama guddaa isin gaafachuu barbaada. Wallahi tarii namni zannaa walitti yookiin yoo sheerii walii godhu yookiin yoo dhaqanii viidiyoo daawwatanii yookiin karaa adda addaatiin walitti zannaa baduu danda'a. Ani liibii sana irratti namaan walgaa oduun taane namni zannaa natti battayyuu kan jiraatu ta'e walaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiifama guddaa isin gaafadha. Akka dhiifama naa gootan kabajaan isin gaafadha. Maaliif namni karaa itti zannaa walitti baduun hin dhabamu waan fedhes yoo ta'e karaa itti zannaa walitti baduun hin dhabamu bakka karaa adda addaatiin jechuudha. Wallahi namni yoo abdii guddaa isinirraa qaba akkamoo isinillee naad ofii naa gootan wallahi warroonni natti rifattan yoo kan jiraatan ta'e afootulillaa naa jedha. Wallahi anillee isin dhiisee jira. Nama tokkicha sanitti rifadhe jedhee jira tokkicha saniyyuu dhiiseefii jira. Sababni illee maaliif bultiin addunyaatti nuyi wallahi hagamuyyuu miti jechuun tokko keessaa jirtu jechuudha. Maaliif hojjettanii nuti har'aa fi malee boruuf keessaa deemna nuti waan nu mudatu beenu jechuudha. Waan nu mudatu waan si mudatu beetu dhiifama wallahi boru waan si mudatu beetu har'a tuuna boru tuuna hin beenu jechuudha. Guyyaa eegganna guyyaa tuuna hin beenu. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya asumaan afootulillaa isin jedhee ramadaana kabajamaa ramadaana jaalatamaa kana rabbiin ittiin nu ga'e ji'a keerii ji'a itti sadaqannu ji'a itti beela baafnu ji'a itti dhobotaa dhobu baafnu. Ji'a kana keessa wallahi namni waa qabdatu hundumti keessan ollaa keessan otoo ollaan kee jiru bakka biraa jiraate hin gargaarin waan yoo jettee ollaa keetu beelaa jira ollaa keetu dheebotaa jira ollaa kee dheebotaa jiru dittee
deemteen gargaarini. Maaliif hoo jettee innuyyuu rabbillee yoo qullaa keessan kan dheebotaa san qabeelaa san beela baafte rabbillee sadaqaa sirraa qeebala jechuudha. Kana isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni sannaa walitti baay'attan ofii walii godhaa walii isaa irra walii darbaa jechuu wallaahi mata keessan jettu bultiin addunyaa tuni gabaabduudha. Bultii addunyaa gabaabduu tan immoo والله أكيد إذا بقدم قبو ربي نور راح قبل رمضان قبلتي ربي نور هتعزز إن شاء الله بإذن الله. والله أمنيتي سنقول كل فرحة ما درا بالبلا ناسا ولا نمني كذا دلقو بالبلا ناسا يروح جيساني بقى هو جيزة رمضان كيس هو جيزة سرق التوفى ترجع بيوت مغرغرة كيستي نمني كذا يروح بالبلا ناسا وتاري دفي تاري واين من اللي هاسودن دا كان هو يجرب بليان كيا بالبلا نمتين هاسنا قلبي تيسن كراتو كودي بساتي وجي كيسن وجزتا يا ربي وجيتنا لنا لا بسيجا يا ربي رمضان كان لنا راقي بليجا والله جولي وانا ما وجدت رمضان كنا كراقي بلمو وما لي في وجدتنا ابتي رقابة ربي كير اللي ما لي وجدت نتي رافني نتي ما جني ودون تاني أوتو كل أوتو دلين أدون كنت إتجوا ساعتين إتيسو كل لوكا تنقع كان أبوي والله إسرافني ما نياتني ساعتين كان هل كان قوتو نياتني وبني نتجرو والله كان جل جرو كان نيانين كيس نجيجو ما لبره هودي سنة برادرا ميوكم جيفا مكان تجرا يوكم بكا واحد تبغيريجو رمضان كان كيستي الحمد لله كان مكيسة تقول ولين كينيا تأيبا كبراسي صبري كمنا الحمد لله رب العالمين ربي صبري ممكن أما اللي تبري ربي صبري محاكين والله وان دلتا كيسة تقول دمتو كيسة الحمد لله جيجا ربي كيسة لدي كوفا ربي كيسة لدي ما نفسك كرتم فيا إسني كن دلاغة جولا كنو يشكري مدارة جولا مدي والله برقلة ربي مبينه مالي في جيسي تقول وان تاني حاصل نجولا كان بقولين كيا والله أنا كتريد بقول ربي نجان تيمو كأبي نجان نهايسو بقولين كيا فيديو سنة إيرسي إفهم سنين جتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان موضوع لايك شير سبسكرايب كومنتي اللي بريسا كومنتي ببريدا بريسا كومنتي وبريسا تاني والله كومنتي سوني لفايدة كبا لايك لفايدة كبا Wantoonni faayidaa hin qabne hin jiru jechuu barbaada. Obboleen kiyya akkuma isin jedhe yoo qireen kanatti jiru ta'e laa bakka kanaan nuti balleessitee inni bakka kanaatiin yoo kan jiraatu ta'e ilaa seensatti bareede ooyifina godha jechuudha. Komantii barreessaa ooyifina godha. Walaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja hojjettoota fi kabajamtoota biyyaa aan akka jedhee dubbadhuun qabu asiin nageettanii jajjabeessitanii sadarkaa kanarra nageettanii تكشف سن الراقي هم كان كوكوت والله باقي كمدا الحمد لله ربي كي قالني هاو تكفمو ما لني وجدت تكفى فيا كنت قبان وان كان حجتا تكفى من ما دلقا لما فوان كان دلقا باقي والفات جول وقت كنتكية وانتم تكيسن وريني برميديا كانت افتر والله باقي سندن كسيفة دا وجي من أنبا كان نتبيك الجول halkan ibu ya dhaabannee nuti ni boqochuufti mataa bu'uun maali bakka waa hedduu jira jechuudha. Waa meeqa dandeenye ba'aa kana duuka isa dalaguu lammaffaa kana argachuu keenyatti wallahi alhamdulillah rabbil alamin jedha. Ani baay'ee isin galateeffadha hunduma keessa hojii kanatti dhufuu keessaniif ani waa isarraa argadhee otoo hin taane yeroo argadhetti yeroo amma fakkeenyaaf ani wallahi isin jechuudha mana kana erga dhufe namaan hin haasa'u sababni illee